Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shama hordoftoota podcastii Ilma Hormaa akkam bultan, akkam ooltan, akkam jirtu, jajjabaattu. Sagantaa Jaalnagarii Fayyisaa waliin qopheessine kurfiilee hedduu tatamsaasaa jirra. Egaa abdiin qaba marti keessanuu sagantaalee kanatti qalbiidhaan caqastanii dhaamsa beekumsa keessatti argamu maraa'u qalbii fudhataa jirtan jedhee yaada. Egaa wanti hojjetaa jirru waan seenaati. Seenaan waan dabre hedduu waan nama bohaarsaa waan qalbii yeroodhaaf mimmiidhamte fayyisaa osoo hin taane waan gad fagaataati. Kanaaf akka sagantaa bohaarsaa sana ta'uu dhiisuu mala ammoo obsaan qalbii guutuun namni dhaggeeffate seenaa ofii seenaa dhaloota dabre seenaa ammoo dhaloota dhufuuf dabarsullee irraa waan argatuuf kanaaf yeroo baay'ee irra deddeebinee waan kana qopheessaa jirra. Egaa abdiin qaba namni baay'een sagantaa kana hordofu seenaan waan inni ta'e akka gaariitti waan beekan baay'eenis immoo waan kana barbaada inuu dabarsaa waan jedhaniif gatuun ifatiin irra deddeebinee waan kana qopheessaa jirra. Egaa Jaalnagariinis tuun ifatiin ammas marraa shanaffaaf as deebi'ee seenaa dabreerra waan ofii muuxannoon keessa dabarfate waan jaallan isaa waliin turan ka jiran ka wareegaman keessa dabarfatan walumaa galatti jiruu uummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromiyaa irraa waan of biraa qabu nuun qoddachuuf as jira. Kanaaf marti keessanuu qalbii guutuun jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti akka nu waliin turtan kabajaan affeera. Jaalnagarii tunuun ifatiin hadhas waamicha keenya kabajaa asirratti argamuu keetiif irra deebi'een guddoo si galateeffadha. Akkuma barame sanis baga jiraattee nu gammachiisee waltajjiin keetii waan marraa maayii irraa dhaabni irraa nu jalqabe dhiyaadhu. Galatoomii Abbaa Giddii hordoftoonni ilmaan Oromaallee baay'ee galatoomaa obsaanii waan nu caqasanii fi yeroo darbee sagantaalee daddarban keessatti kun egaa bututuu irraas ta'uu danda'a yookiin dulluma irraas ta'uu danda'a maqaalee irraanfatamuu hin malamneen irraanfataa ture. Yookiin immoo fakkeenyaaf Doktor Moggaa Firrisaa, Doktor Firrisaa jedheetan irra deddeebi'ee Dogoggoraan dubbataa ture. Doktor Moggaa Firrisaa jechuu kooti. Akka ittiin naawwadha. Doktor Moggaa Firrisaa cabtuu lamarraa calqabee haga ammaatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hiree hangafaa namoota taphataa jiranidha. Namni wallaaleen jiru. Kan biraa Haaji Abdullahi Ganamooti. Haaji Abdullahi Ganamoo nama maqaan isaanii irraanfatamuu malleedha. Haaji Abdullahi Ganamoo sochii karaa baay'ee keessatti nama guddaa qabanidha. Keessumaa Jaal Magarsaa Barii qabsoo yookiin immoo sochii qabsoo Oromoo kana gara Baalee deemaa jiru keessatti nama karaa lafa jalaatiin isaan akka Haaji Abdullahi Ganamoo fa'aa wajjin wal quunnamtii gochuudhaan keessumaa yeroo achi keessatti bulchaa naannoo Baalee ta'anii hojjetaa turanii hariiroo guddaa uumanii kan waliin hojjetaa turanidha. Booda irrattis immoo Muhee Abdootii fi Iggazuu Bantii yeroo gara dirreetti bobba'anii gara sana deemaniiti kabarii isaanii fudhachuudhaan achi jalatti hojii jaarmiyaa yookiin immoo warra
isaan jalatti hidhata argatanii as deebi'an keessatti hojjechuudhaaf karaa sanatti bobba'anii jalqaba yeroo deeman. Waa'ee deemsa isaanii kanarratti wanti yaadadhu tokko namni mootii biyyaa jedhamu kitaaba maqaa baay'ee bareedaa qabu Natsaannat Wanatsaayilem kan jedhu barreessee achi keessatti waa'ee isaanii kan inni barreesse Ahmed Bunaatu dirqamatti kenna. Dirqamni itti kennu kuni namni lama cidhaa fi gara baalee kana deemaa jiru namoota kana bakka akkasiitti eegi fuudhii bakka akkasiitti hin gahi jedheetu dirqamatti kennaa. Yeroo dirqamatti kennu kanaa namoonni suni cidhaaf deemuu abaluuf hin jenne kitaaba isaa irratti akka barreessetti booda dirqama sana fudhatee achiin gahee deebi'a. Achiin gahee erga deebi'ee booda amma warri security jala deemti isa hordofaa turte yeroo kana Ahmed Bunaa odeeffannoo argate. Si qabuudhaaf deemu waa'ee jala dheengadda gara baaleetti geessitee fi jala miliqii gara dirree deemii jedheetti. Haa ta'u gara dirree hin deemne inni akka kitaaba isaa sanarratti ibsu irratti booda qabameeyyuu gaafatamee waan akkasii kana odeessa. Pointiin ani achirratti inni maaliifiti waan isaan deemaniif eenyummaa isaanii natti himee jedhee Ahmed Bunaa komata. Amma Ahmed Bunaa nama qabsoo Oromoo keessatti muuxannoo yeroo dheeraa qabudha. Yeroo meechaaf tuulamaa koree naannoo Arsiitti nama barreessaa turedha. Maatii adda bilisummaa Oromoo keessatti karaa bahaa keessuma namoota warra jalqabaa hojjetaa turan keessaati. Muuxannoo bara dheeraa qaba. Security biyya sanaas hin beeka. Akkaataa isaanitti namoota hordofanis quba qaba. Yoo hordofamanii qabamanis gaafni maali akka isaan mudatu waan beekuufiti. Walumaa galatti yommuu hojii laf jalaa hojjetamu bilisummaa Oromoo yeroo sana hojii hojjetu keessatti nama tokko dirqamaaf yeroo bakka tokkotti erganii waa'ee dirqama dhaqaniif sanaa itti himan. Ahmed Bunaas maqaa isaanis kan itti himnee fi yookiin immoo garatti deemanis sababa isaa kan itti himnee fi isuma protektii gochuudha. Maaliif inni yoo maqaa isaanii beekee waan isaan deemaniif yoo beekee jedhe yoo harka diinaatti kufee jedhee yoo sana baase innillee waan sana keessaa akka quba qabu yookiin immoo fudhatamee adabii hamaan irra gahuu danda'a. Kanaaf mootii biyyaa itti ergaan dabarsuu barbaadu Ahmed Bunaa suma protektii gochuuf ture kan jedhu. Ergaa kana itti dabarsuu barbaada. Kan biraa obbo Dotiidha. Obbo Dotiinis nama maqaan isaanii irraanfatamu miti. Gadda irraanfatamu akka tokkotti illee maqaan isaanii dheeraa. Obbo Dotiin maanguddoo namoota keenya wajjiniin hojjetaa turanii warra Finfinnee keessatti Oromummaadhuma gadhaaban keessaati. Ijoollee isaanii afaan Oromoo dubbatti maqaa Oromootti moggaasanii sana malees immoo yeroo baay'ee keessumaa yeroo mana barnootaa ture hookii gochuudhaaf naannoo sanatti achi as duuna godhallee faarmaasii isaanii bira dabarraa namoota hedduu argina. Namoota keenya namoota garaagaraa argina bakkuma Seenterii Oromoon itti giddu galeessa Oromoon itti wal ga'u keessaa tokko ture. Waa'een faarmaasii kun faarmaasii Finfinnee keessa jiran namoonni baay'een Oromoota.
Kunis maal jedhama? Jaalbaarootu yeroo faarmaasiidhaa giraajuweetii godhee achi ministirii of heels keessatti ramadamee warra Oromootu waadhaa fi deema hiraa ture jedhamee ittiin balaaleffatamaa jibbamaa ture warra nafxanyaatiin. So ishee kanan waa'ee maqaa laalchisee irra darbe ishee kana akka naa hubattan hin barbaada. Gara biraa qophiilee darbanii keessatti waan tokko dabbirraanis ta'uu danda'a. Irrumatii daddabarre waa'ee isaa waan tokko irratti yaada dabalataa kennuun barbaada. Tokko diinni Oromoo eenyu kan jedhudha. Diinni Oromoo eenyu kan jedhu kanarratti waa'ee diina qabsoo bilisummaa Oromoo kanarratti ilaaltiin jiru. Inni kaan diinni Oromoo bulchiinsuma yeroo garagaraatti dhufee darbuudha jedha. Garuu hangafootiin keenya yookiin immoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo irratti ifaan kan kaa'ametu jira. Diinni Oromoo sirna qawween Oromoo cabsee qawween bitaa jirudha. Kuni akkasitti kan qabsoon bara dheeraa kan deemaa ture. Diina uummata Oromoo haala ittiin diinni Oromoo eenyu jedhamu haala ittiin garboometu yookiin garbummaa jalatti kufee fi hammeenya cunqursaa sirna sanaatu murteessa yookiin determine godha. Warri hangafootiin keenya hammeenya suukanneessaa fi cunqursaa sirna sanaa maal akka fakkaatuu fi waan isaanii irratti raawwatame arganii akka kallattii ka'anii qophii yeroo darbe keessatti dubbataa turre. Sirni qawween bituu hin jijjiiramu, impaayarri hin jijjiiramu. Kan jedhu yeroo baay'ee ogeessoti seenaa fi seeraa nuuf himu. Yeroo waan diinaa kana dubbatamu yeroo dhaga'amu maaliif kun gurra keenyatti deemuu didee yookiin kan jedhutu mataatti na dhufa. Dhalooti ammaa kun akka dhaloota warra hangafaa sana waa'ee sirna sanaa hin beekan. Keessatti hojjetanii muuxannoo hin qaban. Sirna tokko dhaloota abbaan kanaaf naanii dhalootuma keenyayyuu warruma jaarmiyaa hoogganan dabalatee sirna sana keessatti hojjennee sirna sana hubannee waa'ee sirna sanaa hin beekne jechuun hin danda'amu. Warri waa'ee sirna sanaa beekanii warra hangafoota keenyaa muraasa lubbuun jiran. Waa'ee sirnaa hubachuun rakkinatu waan jiru natti fakkaata. Fakkeenyaaf waan keessumaa dhalootii ammaa kuni waa'ee sirna sanaa hin beeknu. Namoonni garri caalaan qabsoo irra jiru. Ammumti biyya alaatti bahee jiru kuniyyuu hammi sirna sana keessatti sirnuma sana yoo ta'uu hadhiisu sirna tokko keessatti hojjetee waa'ee sirnaa sanaa hubannoo qabu baay'ee namoota muraasa. Kanaaf waa'ee sirnaa
really waa'ee sirnaa tokko beekuun amma yeroo darbe waa'ee inside information jecha jedhu tokko dhimma ba'aa ture. Waa'ee inside information kana namoota maybe business background qabanii isaanitti caalaa hubata. Kanaachi inside information jechuun maal jechaadha? Kan jedhu kanan xinnoo ibsuu barbaada. Keessumaa dhalootii amma qabsoo bilisummaa Afrikaa qabu kun yookiin dhaloota ammaa kun dhaloota arfaffaadha jedhanii waa'ee sirnaa namootiin mana barnootaa keessa biyyuma hambaa kanatti dabalatanii baratanii mana hojii garaagaraa keessa warri hojjetan jiru. Manni hojii hundumtuu sirna qaba. Akkuma sirni kan mootummaa tokko bal'aa haa ta'u malee sirni jira. Mana hojii hundumaa keessa sirnatu jira. Sirnattiin manni hojii sun hojjetu, sirnattiin manni hojii sun of beeksisu, sirnattiin manni hojii suni hojjettoota isaa qaruu sirna garaagaraa kanatu jira. Sanarraa kaanee fakkeenyaaf sirna sana ijaaruun manni hojii hundumtuu korporeeshinii gurguddaanis haa ta'u manni hojii biizinasiis haa ta'u kan mootummaas haa ta'u small business haa ta'u yookiin immoo intermediate businesses haa ta'anii sirna qabu. Sirna sana establish gochuun baay'ee salphaa miti. Kanaaf sirna sanas immoo jijjiiruun akkasuma baay'ee rakkisaadha. Fakkeenyaaf waa'ee sirna ijaaru akkamittiin sirna ijaaru akkamitti kan jedhu kana fakkeenya mataa kootii tokkoon fudhachuu barbaada. Ani yeroo inni biyya kana dhufee directly mana barnootaa deemeetanii yuunivarsiitii deemeetanii barataa ture. Amma warri corporationsiin kun biizinasiin garaagaraa kun barattoota kana hantii warra qabxii gaggaarii qabanii adamsu. Kanaaf adamsaniitu qabxii isaanii kana ilaalanii correspondensii yookiin hariiroo establishii godhu. Newspaperii isaanii fa'aa erguu fi waa'ee mana hojii isaanii fa'aa erguu fi akka ittiin itti yeroo isaanii xumuruuf ka'anii bakka mana hojii sanaatti dhufanii rekruutii godhu. Interview godhu jechaadha. Amma akkasittiin naqunnamanii gara kaampaanii sadii afuriitii ispeeshaali sekondariidhaa fi faayinaal years kana keessatti naqunnamaa turan. Naqunnamaa turan baay'ee korrespoondensii isaanii baay'ee impresiidha. Rizaaltiidhuma kan isaan ilaalanii sadarkaa sanatti. So dhufanii interviewdhaaf dhufanii yeroo na ilaalanii ani ijoollee warra haayiskuuliidhaa dhuftee yuunivarsiitii keessaa baatu miti. Isaan kan isaan ekspeektii godhan akkas. So ani nama maachuudhaa. Sana jechuun maanni nan fudhanne warra yammistaroota warra akkas akkasii kana fudhatan. Maalinni wanti inni agarsiisu ijoollee warra fresh graduates kana fudhataniitu kalcharii isaaniitiin kalcharii qabaga trust serving customer responsiveness maal kan jedhu induction programii irraa jalqabanii workshooppiidhaan karaa garaagaraatiin imeejii mana sanaa keessatti uumuu barbaadu.
hojjetaan mana hojii sana maaliin beekama? Imejii ofii isaaniitti gurguruu barbaadan sana. So maaliif namoota maachuuf ta'an kan isaan fudhannee fi namoota work ethics yookiin immoo kalcharii gara biraa keessatti hojjetaa turan sana sammuu keessaa baasanii kan isaanii sana keessa kaa'uun baay'ee rakkisaa akka ta'e waan ta'eef jecha warra reefu workforsiitti galu warra akkasii kana fudhatanii imeejii mana hojii isaanii uumu. Yeroo amma bilaankii dhufe jechuudha. Sammuun isaanii bilaankii kana fuudhanii yookiis tireeningiidhaanis karaa hojiidhuma workforsiidhuma keessatti fakkeenyaaf tiimwork waan piirsii isaaniitii wajjinii yeroo korrespoondii godhanii kastamarii wajjinii yeroo korrespoondii godhanii so corporate values isaanii customary harbos kan jedhu yookiin immoo waan product gurguruu barbaadan sana akkamitti akka isaanii imejii customer isaanii keessatti biildii gochuu danda'an sanarratti akkamittiin akka opereetii godhaniitu jechuun namuma mana hojii sanaa godhanii lafa kaa'u. So waan tokko yoo ilaalamee jedhee nama tokkotti yeroo dhuftee jettu corporate culture isaanii maal isaanii kana yoo hin beekta ta'e hojjetaa mana hojii kanaati. Akka jedhaman kan isaanii sammuu namaa qaranii corporate value isaaniitiin corporate culture build godhan. So wanti amma bakka hojiitti waan gara biraa keessumaa dhaloonni kun warri workforce keessa jiran wanti isaanii ilaalanii culture establish godhan sana jijjiiruu hin danda'an. Jijjiiruun difficulty. Akkuma jirutti jijjiiruun godhuyyuu yaalanii incremental change fiduudhaa fi akkaataa manni hojii suni hojjetaa ture. Jijjiiruun rakkisaa waan ta'eef fakkeenyaaf CEO haaraan yoo dhufee waan tokko nan jijjiira jedhe risoorsii baay'ee gaafata. Jechuun incremental wanta ta'e jijjiirama suphaa tokko gochuudhaaf even team levelitti gochuudhaaf kaampaanii sana akka jirutti jijjiiruun hin danda'amu. CEO'n tokko yoo dhufes yeroo baay'ee feenii godha jijjiiramni gochuu isaan yaalan. Yeroo itti warri CEO'n haaraan yoo dhufan waan hundumaa jijjiiruu barbaadanii jijjiiruu dadhabanii dhiisanii faadan. So sirna kun maanni bara jechuun wanti hundumtuu sirna qaba. Sirna sana ijaaruunii fi difficultiidha. Sirna sana diiguunis jijjiiruunis baay'ee difficultiidha. Kanaaf amma sirna tokkotti yoo dhaqee jedhe CEO'n tokko waanuma hundumaa guidelinesiidhuma kennuudhaan yookiin immoo qajeelfama poolisii developii gochuudhaan akkasittiin hin jijjiiramu jedhe successful ta'uu hin danda'u. Namoota sana jijjiiruu gaafata. Namoota sana jijjiiruun immoo warri kun egaa warra horii kaffalanii fi hojjisiisaniyyuu akka barbaadanitti yeroo barbaadanii jijjiirraa barbaadan fiduuni baay'ee rakkisaa. Of course bara siyaanaa kana keessa istiraatejii garaagaraatu developii ta'ee jira. Sirna tokko jijjiiruudha. Gara biraa fakkeenya amma waa'ee sirna jijjiiruu sirni tokko hamma keessuma sirni
empire yookiin sirnicha warra nu bitaa jiru kanaayi. Sirni sun abadan jijjiiramuu hin danda'amu. Namoonni dhaqaniidhuma bakka kursii agartee Prime Ministeriin kursii Prime Minister irra taa'uudhaan jijjiirama fiduu hin danda'a jedhamu hin danda'amu. Incremental change'iinis sirna sana jijjiiruu hin danda'u. Fakkeenyaaf waa'ee sirna jijjiiruu irratti biyya kanatti waan ta'e tokko bara hin gaddaadhu. Amma warra Aboriijiniitu jira. Warri Aboriijinii kun hireedhuma gartee filuutiif filatamuullee kan isaan argatanii bara 60mootaa keessa. Garuu sirni koloneeffataan suni hamma ammaattuu isaan hoontii godhaa jira. Hamma ammaattuu bireekii barbaada. Jechuun bakka itti yookiin immoo fakkeenyaaf biyya kanaa guyyaa biyya kanaa guyyaatti kabajamutu jira. Guyyaan suni guyyaa namni calqaba dhufee as qubate sun guyyaa sanaan walirra oolu. Guyyaan sun isaanii fi guyyaa koloniiti. Kanaaf guyyaa isaanii barbaadu. Guyyaa from past yookiin immoo cunqursaa isaanirra turerraa bireekii godhanii hope and the future guyyaa guyyaatti sun itti calqabuu barbaadantu barbaadu. They want to break from the past and hope for the future. Guyyaa akkasii barbaadu. Guyyaan sana barbaadu. Amma waggaadhuma darbe referendamii deemsaa turan. Voice qabaachuu. Sagaleedhuma qabaachuu barbaanna. Waan dhimma keenya ilaalu irratti sagalee qabaachuu barbaannaa jedhanii Prime Ministerichi nama baay'ee sappoortiiviidha sana referendamiidhaaf dhiyaate. Referendamiidhaaf dhiyaatee hin kufu. Nu guyyaadhuma bireekii sana iyyuu argachuu hin dandeessanidha. Guyyaatti agarte. Suni silaa healingiidha sammuu isaaniitiifis guyyaatti healing process calqabuudha guyyaan isaanii bakki isaan bireekiitti barbaadan sun. Kanaaf sirni hin jijjiiramu. Sirna jijjiiruun appaaratii sirna sanaa hiddaan buqqisuudha. Sirna jijjiiruun salphaa miti. Let alone sirna akkasii sirna agilii naastii akkasii kana gartee tooftaan cunqursaa sirna sana keessatti entrenched ta'e bara baraan as deebi'u kana fakkeenyaaf yeroo waa'ee bara Prime Minister Mallas wanta ture yeroo sana opportunity qabu tura. Dhufanii aangoo qabatan. Maa'inni hidda gartee sirna sana blood veenii sirna sanaatti cabsan. Humna waraanaa isheetii fi security ishee daakan. Kanaaf there was an opportunity. Carraan ture sunis hiree murteeffannaa deemsuudha. Hiree murteeffannaa deemsuudha. Fakkeenyaaf akka yeroo darbe kaafnetti sagantaan yookiin istiraateejiin adda bilisummaa Oromoo haala akkasii osoo mul'ate referendamii adeemsiteetu uummanni hiree ofii murteeffataa
Ammas immoo sabootiin hiree ofii murteeffatan immoo akkamittiin akka walii wajjin jiraachuu danda'an walii wajjin negoshiyeetii godhu. So yoo walii wajjin jiraachuu barbaadanis voluntarii yuuniyanii kireetii gochuu danda'u yookiin immoo yoo biyya mataa isaanii ijaarrachuu barbaadanis biyya mataa isaanii ijaarratu. Garuu sun ta'uudhaaf dura blood veiniin humni ittisa sirna sanaa irratti olaantummaa qabaachuu barbaachisa. Kanaaf Prime Minister Mallas Faanii hiree sanaa qabaataa turan. Garuu isaan duraanuu kaayyoon isaanii raayivalarii manoorzii eenyutu sabjektii saawuzii kana kontiroolii godhaa kan jedhudha malee waan kaayyoo isaan ittiin jalqabanis maal jedhu maarkiistiin finaansanii suni pirooletaariyaa diktaarship maqaa pirooletaariyaa diktaarshippiitiin dhufanii humnaanii naannoo sana kontiroolii gochuudha. Yeroo inni ideoloojiin sun harkaan kutamee sirni agartee maarkiis leenis approachiin suni giloobaalii yeroo inni kollaapsii godhu yeroo akkasitti aangootti waan dhufanii fi akkamittiin itti aangoo keenya konsolideetii gochuu dandeenyaadha malee akkamittiin itti silaa sagantaa adda bilisummaa Oromoo kan ture sabaaf sablammoota garaagaraa hundumtuu hiree ofii murteeffatee naannoo ofii qe'ee ofii irratti abbaa ta'ee waliin immoo dhufee akkamittiin akka waliin bulu kan jedhu sana kan jalqabe adda bilisummaa Oromooti. So sanan turu. Raazar jara warruma sirna sanaatii wajjiniti negoshiyeetii godhe. Adda bilisummaa Oromoo rukutuudhaaf yookiin immoo kan aangoo isaanii kan sirreessan godhu isaan yoomiyyuu tolereetii godhanii hin beekan. Akkuma jalqaba bosona seenanii kan isaan jalqaba eliminatii godhan ELF. Ittaanee yaabaa asiin baadhaa baasan. Maanni sun yeroo maxxannee kana ijaaranis maaliif akka isaan deemanii beekamaadha. Kanaaf objektiiviidhuma yookiin immoo abjuudhuma agartee sirna sana jijjiiruu iyyuu hin qaban negoshiyeetii godhan. Fakkeenyaaf waan ani dhagaye tokko yeroo 2009 fakkaata gara Naayiroobii kanan darbaa. Heedbooy keenya durii tokko Taayyee Tafarii jedhama. Wal argeen ture. Nama firootii koo biratti argee. Taayyeen kun siinerii Mallasiin fakkii waan isaanii Mallas Akkaadaamiitti waan isaan barsiisan natti process cadres waan jedhan tokko achitti tireenii godhu naan jedhu. Amma process cadres kuni konseptiin isaa maalirraa dhufa? Business process re-engineering kan jedhu namoonni business backgroundii qabanii hin beeku. Business process re-engineering kana it is a business strategy. Business strategy that radically reshape akkaataa itti biizinasiin hojjetu yookiin immoo opereetii godhu radically kan jijjiirudha. So profeesaroota lamatu business strategy sana developii godhe. Process re-engineering processii hojiin ittiin akkaataa hojiin ittiin hojjetamu. Processii hafuu danda'u yookiin immoo gochuu danda'u. Processii duwwaa osoo hin ta'in it was also a thinking
kan akkaataa itti biizinasiin yaadu sana hundumaa kan jijjiirudha. Amma yaada sana biizinasii istiraatiijii sana deeveloppii godhaniitu warra biizinasii Ameerikaatti dhiyeessan. Warra biizinasii Ameerikaatti dhiyeessinaanii approachiinsaa tarifaa isaan godha. Maaliif akkaataadhumatti biizinasiin ranii godhaa turan hundumaa waan jijjiiru. Isa fear of change kan sirra jedhu. Tarifaa isaan godhee harkatti didan. Amma maal godhanii they went to Japan. Japaanii dhaqaniitu kun early 90s kan inni ta'e. Japaanii dhaqaniitu warri Japaanii they were open changeidhaa fi new ideas hojiirra oolchuudhaaf openidha harkaa fudhatanii hojiirra oolchanii biizinasii akkaataa inni itti opereetii godhu completely radicalize godhanii Ameerikaa dhiisanii kutan jarri. Amma warri Ameerikaa booda isaanirraa dhaqanii fudhatanii kacat gochuu danda'anii sun kunaansaa bal'aadha. So konseptii sana mallas kan inni fudhate. Konseptii sana fudhatee mana hojii sanatti mallas akkaadaamitti kaadiroota tireenii godhe. Egaa biizines piroosesii ri'injineer gochuudha. Duuba biizines piroosesii duwwaa miti kan ri'injineer godhe. Isaanuu warruma sirna sanaaf dalaguyyuu ri'injineer godhee kiiliin rooboot itti galagalchee deeme mallas. Sirni sun sirna sana jijjiiruun hafee ofiiyyuu warruma sirna sana keessa turanii kiiliin rooboot godhee piroogiraamii godhee deema. Kana waan amma argaa jirru. Geetaachootu yeroo barahaa bu'an sanaa Geetaachoo Raddaa maal jedhaa amma ani jedha gaaf tokko durii yeroo dubartii ajjeesanii mucaasee irra kaa'anii waan akkasii kan jedhanii yeroo dubbataa turani remote incidentii dhuma natti fakkaataa turee jedha. Edaa sistemikiidha jedha. Eenyuun baraniiru of course isaanis unfortunately proogiraama gartee roobootii proogiraama sana mallas koodii isaa fudhatee kuteera. Maal godhu sirnumti isaan ijaaran suni deebi'ee yookiin immoo roobootii isaanii piroodiwusii godhan suni isaanuma deebi'ee yeroo isaan fixu furmaatatti dhaban. Kuni maal jechuu barbaadeetani sirni tokko keessumaa sirni suni hin jijjiiramu. Maybe warri gartee sirna sana keessa karaa sirna sanaatiin furmaati dhufuu danda'a kan jedhu waa'ee sirnaa hubachuu dhabuurraa laata. Moo yookiin gartee qabsoo bilisummaa Oromoo kana taagii godhachuudhaanii aangoo dhuunfaatiif kan jedhutu mataatti na dhufa. Kanaaf waa'ee sirna sana duwwaa miti. Sirna sana warra sirrii godhan amma roobootii mallas intinaa ta'ee gaachana sirnaa yookiin immoo humni ittisa biyyaa jedhan biyyi waliin ijaarame hin jiru. Humna ittisa sirna sanaa.
You can't change them. Jijjiiruun hin danda'amu. Waa'ee sirnaa irratti really waan tokko kan namni of gaafachuu qabu isuma jijjiiramoo bara 28 ta'e sana keessatti namoonni keenya uummata baasanii mobilaayizii godhanii waa'ee elekshinii haa ta'u waan garaagaraa haa ta'u ofiis immoo wal gidduutti agartee atakaaroo garaagaraa adeemsaa turan. Amma namitti qaruute waa'ee sirna sana kan beektu jalaa miliqxee dhattee tokko yeroo saareen ajjeefame it was cool. Gaafa sana kan ta'e kun namoota loyaalii isaaf ta'an bakka sana buusee nama nageenya isaattis bakka sana godhate bakka kiikii ta'an hundumaan tinaa ta'e achi as deebi'ee olii gadi isaaniin unkuruutti ka'e. Sirna tokko beeku keessatti hojjetu sirna sana akka gaariitti beeku. Akka gaariitti beekuu duwwaa osoo hin ta'in isaanumayyuu sarpiraayizii godha. Isaanumaanuu sarpiraayizii godha. Kuni sirna sanaaf reeli wanti inni qabu. Kan inni immoo ittiin olii gadi unkuru ulee sirna sana qabachuudha. That's all. Sana hamma kontiroolii gochuu hin dandeenyetti karaa elekshinii karaa maalii sirna sanatti dhufeen biraa ta'an namoonni keenya baay'ee of gaafachuu qabu. Namooti beekoodha namooti keenya gartee teoreetikaalii baay'ee beeku waa'ee mootummootaas beeku waa'ee poolitikaas beeku waa'ee maalis beeku. I believe waa'ee sirnaa qorachuun barbaachisaadha. How can you change it? Sirna tokko jijjiiruun akkamittiin jijjiiruun danda'ama? Yookiin immoo how difficult is it? Sirna sana jijjiiruun so what is the best way to change? Bilisummaa saba ofiitiif fidu, duguugamuu saba ofirraa hambisu. Inni tokko isa kana inni gara biraa immoo qabsoo keenya kana qabsoos saba kanaa sabni kun geenii fi gii ta'uun isarra jiru yeroo hunda. Warri sadarkaa liidarshiippii hoogganaatti dhufanis warri yuuziis haa ta'u moobilaayizii godhanii maali waan adeemamaa ture kana hundumaa irratti akkaawuntabilitiin jiraachuun isarra jira. Accountability jiraachuun isarra jira. At least they should come and say sorry. Now make a two because of me. Mana hidhaatti namni jira. Nama meeqatu dhumee jira. Kan hundumaa of question gochuun irra jiraata. Sanaafis immoo uummataa fi accountable ta'uutu isarra jira. Yoo kanan goone waaqayyo nama annisu. Dhiiga akka itti dhangala'amuuf. Kanaafi sirna waa'ee sirnaa kana warri joornaaliistootaas warri ogeessitootaas warri seriously fudhachuun critically ilaaluu barbaachisa. How can a system change? Career politikaadhaaf miti namni keenya kan inni dhumaa jiru kan inni dhumes namooti meeqame jireenya dhuunfaa gurguddaa jiraachuu osoo danda'anii mana isaaniitii ba'anii kan isaan cinaa ta'anii fi aangoo siyaasaatiif bilisummaa saba isaaniitiif kan isaan ba'an. Kanaaf sirna sanaa wajjin qabsoo godhaa turan. Warra human keessumaa warra ammaa kana namummaa keessaa mulqanii killing machines create godhan bara mallas sana qofaa miti.
akka bara mallas aadaa fi aadaan Oromoo bade bara Dargiis bara Hayilasillaasee sanaa durattis badee hin beeku. Maqaa amantiitiin. Maqaa amantiitiin. Aadaan kee bannaan ittaanee afaan keetu bada. Ittaanee eenyummaa keetu badaa jechaadha. Kanaafi sirni sun bara mallasis hin jijjiiramne. Even they had opportunity. Sirna sana jijjiiruudhaaf opportunity ture garuu hin jijjiiramne. Kanaaf booreen dhaloota kanaa waa lama tokko isa waan abbootiin isaanii calqaban sana bakkaan ga'uudha. Akkanatti fakkaatutti sana bakkaan ga'uuni it is the easier part. Inni gara biraan institution ijaaruu sirna haaraa ijaaruudhaa fi qophee gochuudha. Kanarratti warra hangafootii isaaniis mobilaayiz ta'uu qabu. Nan qoosa seetee sirna ijaaraa jedha ijaaramsaanii baay'ee impireesii na godha jechuun sirnan ijaaraa waa'ee sirna ijaaruu kana gadi fageeffamee itti yaadamuu qabaan jedhaa asirratti diinni Oromoo sirna abbaa qawweeti. Kan akka nyaatu sirna qawweenii Oromoo cabsee bulchuudha. Individuaalii aangoo sanarra bu'uudha. Eenyuyyuu yoo bakka sana sirna sana gubbaa yaabe waan tokko gochuu hin danda'u. Waanuma sirni suni hojjisiisuu danda'u. Gara biraa waa'ee hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoos eengadda Rashiidoon dabalatu. Oromoon akkuma beekamu handhuura Oromiyaatti tabe. Hacaaluu Hundeessaa sagalee isaa kiilolee sanaanii waa'ee seenaa cabuu Oromoo giddu galeessa Oromiyaatti baay'ee nu barsiise. Yakki hiriyaa daangaa hin qabne. Buqqifamuun, ari'atamuun, balfamuun, eenyummaa ofiitiin ceephamuun, dhiitee bariitee uummata keenya handhuura Oromiyaa irratti raawwatame. Naannoo kamiin caalaatti. Kanaafi ABO'n akkamittiin qabsoon karaa garaagaraa deemaa ture. Walitti qindeessuudhaanii dhaabbachuu adda bilisummaa Oromootti akka fide qophii keenya yeroo darbee keessatti ilaalleerra. ABO'n handhuura Oromiyaa keessatti hundaa'uun seena qabeessa isa godha. Akkuma jennee ABO'n sochii uummataa keessaa ba'e jennee turre. Kan baay'eetti immoo seena qabeessa godhu hayyuu duree Magarsaa Barii. Ittaanaa hayyuu dureen Gadaa Gammadaa uummata sana keessaa bahan. Of course uummata sana keessaa bahuu duwwaadhaan miti. Meeritiidhaanis waan qabsoo Oromoo kana keessatti Oromoon gaansa tokko jalatti akka ijaaramee qabsoo isaa itti finiinsu gochuu keessattis qooda olaanaa qabu lamaanuu. So uummata cunqurfame uummata naannoo Oromoo naannoo gara biraa hundaa caalaa dhiitame reezistii godhe sana keessaa bahuun hayyuu turee fi ittaanaa hayyuu tureeni seena qabeessa godha dabalataanii. Sana keessaa kan biraa akkuma public
listed and unlisted companies yeroo dhaabbatu warri qindeessu hooggana dhaaba sana noomneetii godhu sochii Oromoo karaa garaagaraa deemaa ture qindeessuu keessatti shoora nama taphataa ture. Faayikanii tokkummaa Oromoo. Oromoo hundaa biratti nama jaallatamaa fi kabajamaa nama ture. Jaalbaaroo Tumsaatu hoogganaaf isaan kana kaadhime isaan kanaa fi hooggantoota gara biraa kaadhime. Kanaaf miseensota warra walgahii sana irratti argame birattis warra hin argamnes miseensota hundeessitoota hin argamne birattis kabajaadhaan hooggansiisuun simatame. Hundeeffamni dhaaba Oromoo hundaa hirmaachise. Hooggana keessatti hooggansa yeroo sana filataman keessatti Oromoo hundaatu bakka bu'e. Naannolee hundaatu bakka bu'e. Naannoo keessaa hafeen ture. Hundeeffama ABO irratti garaagarummaan akkamitti keessumsiifamuu akka danda'u hoogganni yaa'iin calqabaa suni pirinsipilii yookiin poolisii inni lafa kaa'e akkamitti Oromoon garaagarummaa isaa keessumsiisuu akka danda'u. Waan Oromoo ilaalu irratti garaagarummaa daayiversitii akkamittiin maaneejii gochuu akka danda'amu poolisii lafa kaa'an. Poolisii hordofamuu qabu yeroo hunda. Maaliif warra calqabaa hoogganatti filataman sana keessa Oromoo naannoo hundumaatu ture. Kun baay'ee impoortantiidha. Pirinsipilii kana amma 91-92 illee adda bilisummaa Oromoo fooloo godhaa ture. Tokkummaa jedhaa ooluun gatii hin qabu. Tokkummaan maaneejii ta'a. Amma waa'ee mana hojii garaagaraa kana argaa akkan ture dubbataadhaan ture. Manni hojii baay'een keessumaa USS ta'uu biyya jiru kanas haa ta'uu Norway keessatti illee maal akka inni fakkaatu hin beeku. Workforcein kun daayiversiidha. Daayiversiidha. Garaagarummaa qaba jechaa. Namootuma warra hire godhanii yookiin recruit godhanii hojjisiifatan kana horiitu sii kaffalamaa kanaaf akkan siin jedhetti hojjedhu hin jedhan. Maal wanti isaan jedhanii namni hundumtu wanti inni waliin qabu garaagarummaadha. Every person is different. Kanaafi garaagarummaan kun maaneejii ta'uu qaba. Kan jedhurraa keessumaa bakka diverse workforce hin jiru hundumaa keessatti inclusion statementii qaba. Inclusion statementii qaba. Inclusion policy qaba. Sun hordofamuu qaba. Amma wanti isaanii jarri keenya kun lafa kaa'anii it is that policy, inclusion policy. Wanti isaan emphasize godhaniifis immoo maali? Istiraatejii time bombiin isaan sammuu keenya keessatti awwaalanii
yeroo achi exploodii nu keessaa godhe suni kan gargar nu facaasudha. Kan duraanii baay'ee limitii ture naannoodhaanii amantiidhaanii waan akkasiitiin ture amma babal'ateera. Ilaalchi siyaasaatiin even barnootaan yookiin educated karaa garaagaraatiin intinaa ta'an. Kanaaf jecha amma waa'ee ani yeroo baay'ee namoonni garaagaraa ilaalu. Eetistuu namoonni ganda kootii fi yookiin immoo jedhee miti qabsoodhaaf kan inni manaa bahu. Bilisummaa saba isaatiif jedheeti kan inni manaa bahu. Garuu sana ta'us garaagarummaa jiru rakkannaayizii gochuun barbaachisaadha. Garaagarummaa jiru rakkannaayizii gochuun dhaanii maanejii gochuudha. Sun akkitti maanejii ta'uu poolisii hangafootiin keenya kun lafa kaa'anidha. Kan biraa waa'ee dhaabaa on paartii siyaasaa miti kan jedhu ilaalle. Kunis dhaabaa on paartii siyaasaa miti. Maaliif kun ni barbaachisaadha. Garaagarummaa dhaabaa paartii siyaasaatii fi Liberation Frontii. Maaliif kan inni barbaachisaa ta'eef waliin wallaalchisaa jira. Wanti itti deddeemaa jiru kanatti waliin wallaalchisaa jira. Warri hoogganaas why they are doing this I don't know. Anaaf naan galu. Garuu uummata the people distance kan jirru leadership irraa confuse nu godhaa jiru. Caalaatti immoo warri kaayyoo adda bilisummaa Oromoo warri hangafootaa warri hangafoota keenya wajjiniin hangafoota keenya warra karaa itti deemnuu fi akkaataa itti deemnu lafa nuu godhan wajjin yookiin immoo afaan isaaniirraa waan warri dhageenye maaliifiti afalfaajii kun uumamaa afalfaajii paartiin siyaasaa kun biyyuma keessumaa warri biyya westii keessa jiru kun biyyoota garaagaraa keessatti paartii siyaasaa argina. Paartiin siyaasaa namooti ilaaltii wal fakkaatu qaban, poolisii wal fakkaatu qaban yookiin konservaatiivii yookiin liibiraalii yookiin maalii jedhanii ishuu garaagaraa irratti dhaabbii garaagaraa walli qabanii wal fakkaatu walli qabanii walitti dhufanii paartii uumu. Primary objectiviin isaanii aangoo qabachuudha. Sirna sana keessatti aangoo qabatanii poolisii isaanii sana hojiirra oolchuudha. Sirni suni poolisii isaanii hojiirra oolchuu hin dhorku. Yookiin immoo waa'ee siyaasaa ammaa jennu armiin naa fudhanne, seekuritii naa fudhanne, poolisii naa fudhanne waa'ee siyaasaa keessa hin seenan. Yoo waa'ee siyaasaa keessa seenuu barbaadan baaniitu paartii tokko paartii barbaadan keessa seenanii yookiin paartii mataa isaanii ijaarrataniitu qooda keessatti fudhatu. Kanaafis sirna sana jechuun diinni isaanii diina miti raayivaarii isaanii warra yaada gara biraa qaban yookiin immoo paartii isa gara biraa. Sirnicha irraa diinummaan qaban. Poolisii sirnichaa, istiraakcharii sirnichaa, kalcharii sirnichaa, objektiivii yookiin objektiivii sirnichi ittiin dhaabbateef kaayyoo yookiin immoo sirnichi dhaabbateef irraa rakkina qaban. So yoo sirna tokko keessatti ati qooda fudhadhaa jette tokko aangoodhaaf deemte. Aangoo mataa keetiitiif deemte malee waan bilisummaa hin jiru.
achirra dhaqeetanii amma kan keenya section 37 sana hojiirra oolchaa isaatti possible. Tigireen maal dhufti silaa osoo sana hojiirra oolchuu hin danda'a. Maal dhufti? Maal uummata isaanii bichisiisu? At least temporary ofii isaaniitti hin barbaadan sun beekamaa. Sana akkuma mirga itinaadhaafitti lafa kaa'an malee akka hojiirra ooluuf hin ayyamne beekamaadha sirni isaanii intinaa taasisu. Sirna sana yoo ranii godhaa turan. Aniyyuu akkas. Garuu sabi ofii dhumurra sana tiriigarii gochuu turanirra it is impossible. Maaliif sirnichi kan inni ijaaramee fi qabaa amma ammaatti illee sun hin jijjiiramu. Waan ijaarameef qabaa amma ammaatti illee sun hin jijjiiramu. Bara wayyaanee of course wayyaaneen jara wajjin sirnicha addaattii gooteetu deemte ammeessitee yoo deemte akka ishee sarbii godhe. Garuu akka inni immoo lafaa ka'e ishee balleessuu hin agarre. Kana barnoota guddaadha kan inni silaa ta'uuf hin irra ture. Kanaaf sirna sana keessa kan hojjetu hundinuu sirna sanaaf hojjeta. Maqaa siyaasaatiifis sirna sanaaf kan lolu haa ta'u sirna sanaaf hojjeta. Kana jechaan warri bilisummaa barbaadanii sirna sana keessa hin jiran jechaa miti. Namootiin keenya, hangafootiin keenya, uummataa keenya dabalatee sirnicha keessa kabarii fudhannee hojjetaa turre. Even fuul taa'e iyyuu. Warri profeshinii isaaniitiin maaliin hojjetaa turan immoo jiru. Sana jechaa isaan sanatti garuu akka siyaasaatti, akka dhaaba siyaasaatti sirna sana keessatti hin dorgomta yoo taate ati dhaaba siyaasaatti. Aangoo siyaasaatiif taagii gara biraa barbaachisu. Waa'ee bilisummaa sabaa maalii kan jedhu sana please sana dhiisuudha. Addi bilisummaa Oromoo sirna sana yookiin immoo addi bilisummaa sabaa tokko sirna sanaan lola. Maaliif sirni sun sirna isa koloneeffate, sirna isa hacuuce, sirna sanaan lola. Sirna sanaan lolee sirna sana jijjiiruudha. Kan adda bilisummaa Oromoo sirna sanaa dhabamsiisee sirna sarbame deeffachuudha. Sirna sarbame deeffachuudhaaf immoo haala bilisa ta'e keessatti uummanni Oromoo hiree ofii akka murteeffatu gochuudha. Kanaaf wareegamaadha. Uummanni Oromoo hiree ofii murteeffachuu hin danda'u. Amma sirni suniin humni uummata Oromoo nageenya uummata Oromootis daangaa Oromiyaatis haala uummanni Oromoo karaa bilisa ta'een keessatti hiree ofii murteeffatu uumutti sirna ofii sana deeffachuu hin danda'u. Kanaafi waa'een aangoo siyaasaa dhuunfaa fi garee warra bilisummaa saba isaanii barbaadan. Warra uummanni isaanii hiree ofii murteeffachuutu isarra jira jedhani waa'een aangoo dhuunfaa yookiin aangoo garee referendamii booda. Referendamii sana bira ga'uudhaaf immoo uummanni ijoolleen dhaabaa OBO'n sirna sana dhabamsiisee
sana sanarratti olaantummaa argatee haala bilisa ta'e uumuu duwwaadhaan waan ta'eefi hammi dhugaadhumatti uummanni Oromoo hiree ofii murteeffachuu qaba kan itti amanu ijaaramees haa ta'u osoo hin ijaaraminis haa ta'u ijoollee cinaa dhaabbachuu. Kanaaf gara biraan garaagarummaan isaa maa inni jaarmiyaan siyaasaa yookiin paartiin siyaasaa garuu muraasa duwwaadha kan inni qabu of keessaa qabu. Jechuun namootuma ilaaltii wal fakkaatu qabanii. Aabaa Oboon Oromoo hundumaa hammata. Oromoo hundumaa hammata. Yeroo calqabee abbootii amantiitu keessa jira. Namooti ilaaltii bitaa qabantu jiru. Barattootatu jira. Kan ilaaltiidhaaf maaliin osoo hin ta'in bilisummaa Oromoo duwwaadhaan kan bara ijoollummaa keenya kan nutti mul'atu. So ilaaltii garaagaraa kana warra qaban hundumaa hammachuudha qaba. Kanaafi karri aabaa yoo kaayyoo ganamaa sanaan deemnaa kaayyoo ganamaa abbootiin keenya nuti dabarsan sana bakkaan keenya jedhame Oromoo hundumaa hammachuu qaba. It doesn't matter. Ilaaltii kamuu haa qabaatu. Abbaa amantii haa ta'u, nama amantii hin qabne haa ta'u, nama jaarmiyaa siyaasaa kana keessa jiru tokko keessa jiru haa ta'u, kan biraa keessa jiru haa ta'u, Oromoo hundumaa hammachuu qaba yeroo jedhamu akka adda bilisummaa Oromootti akka adda bilisummaatti opereetii gochuu danda'u sarara jiraata. Yoo dogoggora warra hangafootiin umurii kootii godhanirra barachuudha qaban jedha yookiin immoo I think dhaloota jiileedhaa kan barroon jedhaa ture. Sirriiwwan dhalooti jiile waanuma hundumaayyuu jiiluu qabdu. Sun baay'ee nama gammachiisa dhaabbii akkasii qabaachuu. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo hundumaa hammachuudha qaba. Paartii siyaasaa miti. Paartii siyaasaa namni ilaaltii siyaasaa Oromoo keessa jirus haa ta'u, haala jirus haa ta'u, hojii siyaasaa kaariyarii gochuu kan barbaadu bilisummaa booda, referendamii booda. Yeroo sanaaf ijaaru. Gara biraa wanti qophee gara biraan isa as ta'anii ani referendamiin barbaadaa federeeshinii, indipendensii, maaliin even unity haa ta'u sanas uummatatti geessu. Asitti waan wal lola uummatatti geessu. Uummata murteessu. Namni yaada qabu gaafa sana uummatatti kennu. Hojiin aabaa waboo haala sana mijeessu. Haala uummanni Oromoo hiree ofii murteeffatu sana mijeessu. Gara biraa waa'ee icaati. Icaati ilaalchitee waan dudubbanne tokkotu jira. Keessumaa biyya Sumaaleetti yeroo deebine jaalbaaroon orienteeshinii nuu kennee gara hojiitti nu bobbaasan. Orienteeshinii jaalbaaroon nuu kennan suni
Maaliif icaatii ijaaramuun akka barbaachise nuuf himan. Maaliif nuyi biyya Sumaalee kan deemne achi deemnee qophee goonee haala mijeeffannee qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo sana maqaa adda bilisummaa Oromoo kan jedhu nutti himan. Adeemsisuudha kanaaf deemne. So yeroo achi as deebinee jennu waa'ee adda bilisummaa Oromoo dhaabbachuu qabsoon naannoo calqabamu waan akkas kana hundumaa nutti himanii icaatillee dhaabbachuu nutti himan. Haala yeroo sana ture keessatti keessumaa namooti magaalaa keessaa maadhileen garaagaraa jiranii namootiin hojiirra garaagaraarra jiranii contribution nama isaan godhanidha. They have to work hojjechuun isaanii naannoo yeroo sanatti bahee dirree hin danda'u. Kanaafi warri keessumaa akka isaanii warri kuni dhaabotii garaagaraatti hiramanii turanii sana keessatti waa'ee immoo akkamittiin carraadhuma argame garaagaraa dhimma bahuudhaanii waa'ee Oromummaa, waa'ee Oromoo irratti Finfinnee keessaa fi naannoolee garaagaraa keessatti ilaalleerra. So haala kiriitikaal ta'e sana keessatti akkamittiin itti hojiin magaalaa keessaa kun hojjetamaa maaliif namni hundumtuu paartiitti intilaa ta'eera. Sanarraan kan ka'e icaatiin ijaarree jedhan. Amma jaalbaaroon waan yeroo sana keessatti icaatiin kan ijaarree fi kavarii yeroo gabaabaa keessatti hojii magaalaa keessatti hojjennu kanaaf hariiroo dirree fi magaalaa keessa ture. Kominikeeshinii baay'eetti ture. Wanti dhiyeessiin magaalaarraa gara dirreetti deemaa ture. So kanaafi namoota icaatii yeroo gabaabaa keessatti hojii magaalaa keessatti hojjetamu kavarii akka ta'u. Gara biraan immoo sabaaf sablammoota gara biraa wajjiniin trust building gochuu working relation establish gochuudhaaf isaanillee akkuma saba isaaniitti ijaaramanii isaanis gaaffii hiree ofii murteeffannaa yookiin immoo gaaffii mirga isaanii qabsoo akka godhan. Kanaafiti yeroo gabaabaa keessatti kana jedhanii yeroo namootiin bakka garaagaraatti ramadamuun keessumaa Arsii fa'aa keessatti Kinfa Mikaa'el Hundeessaa fa'aa Jamaal fa'aa Bunaa fa'aa Ibraahim fa'aa Amaan Qabshiree fa'aa isaan kun warri istiraakcharii adda bilisummaa Oromoo akka jirutti akka ture fi kutaa garaagaraatti namootiin akka ergamanii tuttuqeen ture. So hojiin keenya qajeelfamni nutti kenna yeroo gabaabaa keessatti kana garuu yeroo dheeraa keessatti waa'ee hiree murteeffannaa referendamiidhaanii hiree murteeffannaa kana isaan yeroo sana keessatti uummanni Oromoo qabsoo danda'ee saba baasee referendamiidhaanii hiree ofii murteeffachuu. So waan implementation isaa yookiin istirateejii long term akkamittiin kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromootiif kan sammuu gara biraa hundinuu galma akka ga'uu danda'u. Kana kan nutti himame yeroo istirateejiin isaa suni egaa akkuma Oromoon referendamiidhaan
hiree ofii murteeffatu. Maali wanti nuyi yeroo sana keessatti arguu hin dandeenyu wanti isaan argani piroosesii isaa isaanitti mul'ataa ture yeroo sana. Piroosesiin maali? Yeroo egaa referendamiin ta'uuf jedhu akkuma Oromoon ABO'n Oromiyaa bilisa baasee uummanni Oromoo haala bilisa ta'e sana uumuudhaaf transition arrangementii jira. Transition arrangementii jiru jechuun mootummaa ce'umsaa kan Oromiyaa mootummaa ce'umsaa kan sabaaf sablammootii garaagaraa uumama. Sana booda uummanni Oromoo yeroo itti hiree ofii murteeffatu jechuun ilaaltii garaagaraaniyyuu yeroo itti uummata isaaniitti uummata saboota garaagaraa saboota isaaniitti dhiyeessanii hundinuu hireen ofii itti murteeffatu. Hundinuu transition governmentii mataasaa qabaataa jecha. Waloodhaanis immoo transition arrangementii walootu jiraata. Kuni isaan yeroo sanatti arguu danda'an. Bilisummaa yeroo sanatti kan isaan argan of course waa'ee adda bilisummaa Oromoo kana keessatti leelii namooti waan sana qindeessaa turani broad professional background warra qaban hundumtuu akkan dhagayetti hundumaa hirmaachisanii hundumaa mariisanii so isa amma seera UN requirement UN sana hundumaa consider godhanii so mootummaan waloo ce'umsaas ijaaramaa so mootummaan waloo kuni murtiilee sabootiin hundumtuu goggodhan kanatti hojiirra oolchaa. Ammas akka ijoolleen keenya akka isaan itti deemaa jiran akkasuma natti fakkaata. Jechuun waan daddarbee dhaga'amurraa kan jedhu. Garuu waan hangafootiin keenya lafa kaa'an mul'ata kana hin dhaga'amu. Maaliif ukkaamamee kan jedhu yeroo baay'ee yeroo baay'ee alaalaa yeroo inni ilaalee jedhu baay'ee na dhiba. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kuni tokkoffaa istiraateejiidha. Istiraateejiidha. Qabsoo bilisummaatiif godhamu akkamittiin akka inni galma ga'u akkamittiin akka inni xumura argatu istiraateejii developpii godhatu. Parpasiisaas akka gaariitti artikuleetii godhanii nuuf himan. Amshuur jaalbaaroo duwwaa miti kan waan sana miti laala namooti gara biraanis hin jiru. Sheerii godhaa warri turan sana. Tokko benefitii isaa immoo yeroodhuma sanarraa calqabee namni hundumtuu warri dirree jiranis warri magaalaa keessa jiranis argaa jira. Warri diinaa garuu hin beeku kana. Kana hin beeku. Fiqirsillaaseen faan kitaaba barreesse keessatti waa'ee aarsii yeroo intinaa ta'u warra dhiphootu dhuunfatee jedha naannoo sana. Waa'ee jaalbaaroo yeroo dubbatusi
maaliif akka inni sochii dhiphoo keessatti boogdaan ta'ee hin beeku nama dubbiseedha nama maarkizimii dubbise maalii jedheetu kitaaba isaa irratti dubbatu. So maali kana maaliif ukkaamame namooti keenya maaliif kana ukkaamsan sanatu baay'ee na dhibe. Kuni it is inevitable waan isaan ganama sana keessatti mul'ata isaan lafa kaa'ani. Of course namooti tokko maaliif akka isaanii waan kana ukkaamsan warri keessumaa irraachi ba'anii ta'anii understandable. Fakkeenyaaf waa'ee isaa dubbachuu duwwaa miti waa'eedhuma icaati komentiin ta'a kennamaa turan. Sababiin waan isaan dubbatamneef kaafamuu hin barbaanneef waan namootiin keessumaa liidarshiippii keessa turan namootiin riilii kabajaa qabnuuf namootiin immoo benefitii godhaa turan waan kabarii icaa sanaan waan hojjetamaa ture. Istiraatejik parpazii isaa dhiisuu warraa sana keessaa tokko fakkeenyaa fi warra akka Jaarraa Abbaa Gadaa. Warri ani personaalii Jaarraa Abbaa Gadaa nama qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qabudha anaaf. Mana hidhaa yeroo inni mana hidhaa yeroo Jaarraa Abbaa Gadaa afaan mana hidhaatii ba'anii Sumaaleen ture. Haala waggaa 5 guutuu haala isaanii keessatti sana ani ji'a ja'anii dhamee biyya Sumaaleetti barahaa keessatti akkuma isaanii barahaa keessatti. So waggaa 5 guutuu hidhaa sana keessa darbuun mataansaa sakrifaayisii ta'e waan hubadhu. Deebi'ees immoo qabsoo hidhannoo yeroo garaagaraatti ta'aa ture. Sana keessatti Jaarraanii fi Jaarraa Abbaa Gadaatii fi qabsoo hidhannoo kana isaantu lafa qabsiisa jedhee kan so sana qofaa miti amma ani dirree Jaalbaaroo fa'aa biraa dhaqaadhaan ture naannoodhuma sana turan ani kabarii icaatu fudhadhee san kana nan achi deemaa ture. Gurbaa tokkotu jira gurbaa Kammannaa jedhan tokkotu jira. Biyya Sumaalee ture raadiyoo faraqaa afaan gaarii keessaa hojjetaa ture. Achi dhufee warra dargitti galee dabballee sadat ta'ee miidiyaa achi kan afaan Oromoo keessa illee hojjetaa ture. Yeroo hunda Jaarraa fa'aa jaljeessa gaara keessa deemanii maal jedhee yeroo inni arrabsu hudhi naan jedha. Baay'ee naaf. So ani duwwaa miti dhaloota miti keessumaa jenereeshinii kooti namoota hangafoota keenya kanaaf including Jaarraa kabajaa guddaa qabna akka urjii fuula keenya duratti ilaalla. Anama Jeneraal Taaddasaa fa'aa hin beeku fiizikaali. Garuu sababa isaaniitti yeroo itti uleedhaan illee harkaan namoota walitti intinaa ta'u jira yeroo waa'uma isaanii hammeenya tokko yeroo seenaa sun. Kanaafi Jaarraa afaanii ani achi yeroo deddeemaa ture argeera.
kabajaa olaanaa qabna. Kanan yeroo jaarraan faan achi ba'anii jaarmiyaa gara biraa ijaaran kan jedhu kana erga mana hidhaatii baheen nagaye. Baay'eedhuma gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Achi bahuu qofaa osoo hin ta'in immoo walitti bu'anii nama ani seenii lola sanarratti du'ee naan jedhe lola isaan gidduutti lolli ta'u sun baay'ee na gaddisiisa. Baay'een gadda yeroon kana dhaga'u. Sana waa miti yeroo jaalleen cufaanii dhaabarraa addaan ba'aa jedhanii jaalleen wajjin baay'ee kiloosii hojjenneerra bara jaalleen cosii haati warraa jaalleen cosii maal jala akka isaan darbanii nan beekaa ijoollee isaanii akkamittiin akka guddatan nan beekaa waan isaanirra gahe hundumaa nan beeka. Yeroo dhaabarraa achi ba'a jedhanii baay'ee gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Baay'ee qalbii na cabsa. So amma komentii waa'ee jaarraa abbaa gadaa fa'a waa'ee icaat kanarratti fa'a komentii negatiivii mootummaa dargii keessatti hirmaachuudhaaf isaan ariinaanii bosonatti dhufanii maal waan jedhu kuni baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na gaddisiisa. Isa istiraatejik parpazii isaa miti. Yeroodhuma isaan bosona turan sana keessatti dhiyeessee hundumtuu kan dirree dhaqu namootiin magaalaadhaa deddeebi'an kana hundumaatiif kabarii kennaa kan turan yoo hidhaman kan maleedhaatii baasaa ture kabarii caatiin. So sun baay'ee na gaddisiisa. Gara biraa jechuun warruma dhaaba keessa turan keessaati. The same ani jara kana warra hangafoota keenyaa kana keessumaa warra nani maal akka isaan taatu closely warra nani hojjetaa ture maal jala akka isaan darban kana nan beeku warra akka isaan jabaa kana gara dirree deemu kanaaf dabshoo fi obbo Jeeluu tokkotu faasiliteetii godhee sana qofaa miti yeroo 91s baay'ee closely wajjin hojjetaa turre. Mul'ata akkasii kana ignore godhanii dhaaba ofii isaaniitiin waan hundumaatti qabanii irraa yeroo itti deeman baay'ee itti gaddaa. Garuu waan isaan keessa darban irraan kan ka'e garaadhuma keessatti hin gadda malee arrabaan ittiin balaaleffadhu hin qabu. So tokko karaa isaanii karaa warra warra kanaa waan deemaa ture waa'ee istiraatejik parpaziin icaat akka dhokate ta'e kan icaatu waa miti egaa kan adda bilisummaa Oromooti maaliif icaat was a means malee objektiiviin kaayyoo adda bilisummaa Oromoo galmaan ga'uudha. So tokko sababa sanaatiif namni distaansii irraa gochuun waa'ee isaa gochuun sun jiraachuun hin mala yookiin waa'ee novel viizinii kanaa dubbachuun sun hin mala. Gara biraa Asaffaa Cabooti. Yeroo dhaabi kun dhaabbatu akkuma approachiidhuma gaaddaa roofaa warra wajjin turan obbo Zagayyeen fa'aa. Approachiin isaanii
jara warra maayinooritii kana fidanii isaaniin fakkeenyaaf Asaffaa Caboo itti gaafatamaa hizbi dirjitii heed ofiisitti godhanii Tasfaayee Abbisoo immoo barreessaadhuma intinaa sana icaat godhan. So kunis maaliif tokkoffaa tirastii biildii gochuudha jedhameeti. Ani Asaffaanis Tasfaayeenis parpazii icaatitti dhaabbateef sana clear view qabu. Intentionii clear view qabu. Isaan duwwaa miti bakka garaagaraatti namooti ramadamanii hojjetaa turan. Warra saboota garaagaraa keessaa ba'an caanuma keessatti warri ramadaman yeroo darbe kaaseen ture aga'uufaatti gochaanfaatti nama aga'uutti argame qonnaritti nama Tigraayitti nama tagaa'u. So sababiin inni gara biraanii kaampeenii Asaffaa Caboo adeemsaa ture. Asaffaa Caboo ana personaalii anaa fi feevarii guddaadha naa godhaa ture. Naa godheera yeroon baatti hidhame akka mana hidhaatii bahuu yaalii godheera. Loomii naa godheera jira bira sillaasee fa'aa dandeenye akkana fi yaalii naa godhaa ture. Garuu akkuma icaatiin imaalidii sana keessaa baasaniin Asaffaanii fi namootiin tokko kun egaa aadaadhuma yeroo sana ture. Yeroo Iyaappaan rukutaa turanii gareen tokko Iyaappaa irraa fottottee dhuftee warra isa gara biraa ekspoozii godhaa turte. Qabdeessoon akkasii. Kan maal irriidillee gootummaadhuma isheetu dargitti kan irratti fakkaata. Kan icaat kanas namootiin muraasni dhufanii waraqaa wayii barreessanii nuyi aanjaamu maal jedhan akkasii jedhanii Asaffaa fa'i waan akkasii godhanii haa ta'u malee hin hafneef. Egaa yeroo akkas gootu giruuppii warra kaanii balaaleffatta. Yeroo sana keessatti jaalbaaroon faanii namooti baay'een icaat keessa turanii warra kutaa turanis deemaniiru. Gara dirreetti warri deemanii baay'eedha. So Asaffaani hin hidhame. Inni dhamee waggaa dheeraadhaaf hidhame. Manni hidhaa gadheedha. Manni hidhaa gadheedha. Manuma hidhaa keessatti yuuziina godhanii, kanana godhanii, meetireena godhanii maal jedhee baay'ee kompleenii godhaa ture. Manni hidhaa immoo qullaa namaa hambisa. Achi keessatti firaastireetii ta'ee yeroo I think 89tti natti fakkaataa gallakkifame. Akkuma gadi ba'eenii adda bilisummaa Oromootiif namootuma keenya irratti kaampeenii kanan jedhamne banee maqaa balleessi irratti geggeessaa ture. Keessumaa yeroo transition arrangementii sanas maqaa balleessi guddaa adeemsisaa ture. Sanaa asis biyya alaa kana keessatti reediyoo miidiyaa Habashaa kana irratti olii kan dandeenye namoota keenya ispeeshaalii warra akka jaalbaarotaa kana irratti character assassination adeemsaa ture. Icaatiin nutu ijaaree jechuun namicha nama meesoon tokko nutu ijaaree jechuu jalqaba. So akkanatti fakkaatutti namni
kanuma kanaaf jedheetu distansii godha. Namootii keenya really fakkeenyaaf tokko gaaf tokko maal jedha addi bilisummaa Oromoo walitti qabeetu sabaaf sablammoota gara biraa walitti qabu dadhabee sablammoota gara biraa Abiy kunoo walitti qabaa jiraa jedha. Piraayim Ministeeriin makanaa paartii. Maal caata akkas godhaa ture miti jedhu hoogganaa nama ta'edha namni kun. Pointiin wanta maal caati sagantaa akkasii kana qabaataa jirti jedheeti yeroo jiru. Caati Asaffaa Caboo akkas jedhee jechuudha. Kanaafi dhaloota ammaa kanatti ani kana nani dabarsuu barbaadu. Hangafootiin keenya karaa process maappiyuu developing godhaniiru. Waan amma ifatti ba'aa jiru gaaffii amma karaa amma irra gahamerraa ka'ame hamma galma gahamutti istiraateejii isaan developpii godhan immoo kana fakkaataa jechuu barbaadeetani egaa qopheessataanutti yeroo ittaan dabarra. Kabajamoo hordoftoota keenya jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti nu waliin turuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Egaa sagantaatti aanuun waan haddarraa hafimmoo qabanne amma walitti deebinutti nagaan nu jiraadha. Bye bye.